deebisee isa sablisee jireenyaan isa sablisee nama isaa Oromoo keessaa bee ilmaan Oromootti garagaree Oromoo dhawaa jira. Arraan tana guyyaan arraan tun abiyyiidhaan ilmi namaa keenya ijoolleen teenya sabni keenya ijoolleen Oromoo ilmaan biyya keenyaa dhawuuf hedduu nama gaddisiisa. Abiyyi Ahmad yoo biittisan keessa jiraatee biyya saniin nama biyya saniitiin hin deema kajattu taate waraana ilmaan Oromoo irratti bobbahee ilmaan Oromoo fixaa jiru. Kana dhaabsisuu qabda. Ilmaan Oromoo lubbuu ilmaan Oromoo qisaas godhu jirta. Kanaafuu waraana kana dhaabuu qabda. Oromoon ati dhiisii Minilikii fi Haayila Sillaasee fi Mangistuu fi Tigreenuu fixuu dadhabde. Hin dhumtu Oromoon biyyee rabbiitu nu uume nu heddummeesse nu fixuu hin dandeessu. Abiyyi Ahmad ittuma sablatta malee ittuma qaanyoo itta malee huma takka Oromoo raasisuu hin dandeessu. Oromoo fixuu hin dandeessu. Oromoo lafarraa fixuu hin dandeessu. Oromoota biyya keessaa yoo fixxellee warri ala jiru dhibbaan ilmaan Oromoo haawwan Oromoo dhibbaan dhalaa jirra. Kanaafuu fixuu hin dandeessu. Ittiin sablatin ittiin qaanyawin teetiifis bakka hin qabdu ilmaan kee hegeree isaaniitiifis bakka hin laalle. Obboleeyyan keenya waraana keerraa deebisi. Ummata keenya ka hidhamaa jiru ka hidhaa keessatti dararaa jirtu ka hidhaa keessatti agartee akka malee godhamaa jiran hunda gallakkisi. Maaliif jennaanu Abiyyi Ahmad ati yoo mataan fayyaas hin qabaanne yoo sammuun tee nageessin tahin ifirraa amaayil dhaqi bakka gartee maraataatti wal'aananii jira ka fayyaa hin qabnetti wal'aananii jira. Ati yaadni kee yaada gartee Minilik takka Haayila Sillaasee yaadni kee yaada Minilik takka Haayila Sillaasee agartee haati tee ati gartee kingi taata siin jettee mataa kee keessatti si keessisan kingi arra taraan teenya Oromootiyyaa arra kingiin keessan ana jettee silaa itti fufte. Arraan tan Oromoon si qeebalti malee si duran dhaabbatu. Garuu ati kingummaan kee kan gartee Oromoo itti fixanii Haayila Sillaasee fi Minilik itti fixee kingii itti tee sanii malee kara sanii malee kingiin saniin taatu sammuu tee keessatti dhufte. Sanii alattis ni taati. Yoo sanii ala kataatu taate karuma kaanin silaa godhuu qabda. Amma immoo funyoo udaan buute taatee jirta. Waan feete gootuu immoo booda waan mi'ooytu. Rabbi qabda. Abiyyi Ahmad rabbi qabda. Kanaafuu nuti si jibbinee jirra. Ilmaan keenya obboleeyyan keenya haawwan keenya poolisiin tee taate gartee maallaqa kannituuf itti bobbahanii akka maleetti uummata keenya fixaa jiranii qaanyiin addunyaa gubbarrattiif qaanyeessite saba keenyallee qaanyeessite arra silaa Oromoodhaan biyya bulcha jaan hedduu gammannee turre amma immoo ati Oromoo fixuudhaan waan gammaddee jecha we hate you si jibbinee jirra. Abiyyi must go siin jenna galatoomi. Kanaafuu abbaan mana kiyyaa kun silaa dubbadhuun jaani akkaan hin dubbanneen fadhaani. Maaliif jennaanu waan inni gaafa gartee biyya dhufee footoo ganda Mililiksan footoo kaasee sheexaanii magaalaa Addis Ababaa san keessaan budaan Haayila Sillaasee lixee dirqitti dhammaan tana keessaa dhiqu jira jechuudha. Dirqitti michiin dhooyteetiin michii san amma dawaa michii hunda Oromoodhaan du'aayii godhaaf ijaarsa kiyya kana yaaboo budaa Amaaraati budaa gartee Haayila Sillaaseetu na duraa seene yaaboo du'aayitti naa godhaa keessaa naa dhiqaa jeeni dirqii meeqatti budaan san amma eegaan irraa dhiqee torbaan lama gahu jira keessaa naa michi dawaa michii hundatti naa godhanii du'aayitti naa godhanii rabbiin naa fayyise. Kana booda budaan Haayila Sillaasee keessan jirtu Oromoo qulqulluu tahee jira qulqullaawee jira keessaa dhiqamee jira. Yaaboo bakka jirtanii warri gartee Abiyyi deeggaruudhaaf dhaabbata nu cuftinuu gaafa dura inni silaa mootummaa tana qabaate jaalalasaa hedduu Oromummaadhaan jaalannee akka Oromootti gartee sabaa sablammoota hunda baadhatee nuun deema jennee baay'ee gammannee baay'een keenya deeggarree turre. Garuu Abiyyi Ahmad bakka nuti yaadne sanirraa jijjiirameeti duguggaa shanyii nurratti waan oofee jecha jibbinee maantana. Maaliif jennaan Oromummaadhaan silaa deemee sabaa sablammoota hunda nagayaan nu bulche. Wallahi baay'ee isa gammanna turre namni isaan binnu qabnu namni sabaa sablammoota Itoophiyaan guutuun jaalanna turre sila. Ammoo inni waan itti fakkaate gartee kan gartee Minilik
warra mililiksa yoo tahan Oromoo duguugan malee bulchuu hin dandehamtu sammuu isaatti akkasutti qarratsame itti mul'ate budaan Haile Sillaasee mililik mana mootummaa san keessaa isa seentee isa jijjiirte jechuudha sammuun isaa waan saniin dhuubamee jecha najifamee jira obboleeyyan kiyya warri isa deeggartan martinuu jalaa deebi'a abiyyiin HIV illee yeroo fudhatteen nama jeefti dhukkuban maan tana dhufe kooveen kana tahe Oromootti tana taheeti nama lafarraa duguugu seene kooveen Itoophiyaa keessa hin jiru Oromiyaa keessa hin jiru hanqa xiqqaa jira kooveen hamaan Abiyyi Ahmad ta'e jechuudha Abiyyi Ahmad waan ta'e jecha kooveen hamaa kana qorichatti godhaniiti hanqa dawaa mul'atu afaan irraa cuqqaallatanii deemanii akka kooveen kun nama najjeefne Abiyyi Ahmad isa afaan irraa cuqqaallatanii isa deeggaruu dhabuudhaan kooveen Abiyyi Ahmad irraa akka baatan deeggarsa isaarraa fagaadha waan Abiyyi deeggaran fagaadha deeggarina Abiyyi Ahmad yoo deeggartan kooveen funyaanii fi afaaniin nama seena hasaa mataa kana hunda nama baqeessa rasaasa qawweete jechuudha asiin dhawee hangullaa kana dha adda godhee ilmaan Oromoo dhiiga isaanii kana lafa gannaqaa jira kooveen hamaan Abiyyi Ahmad ta'e kanaafuu darjoollee teenya ijoollee xixiqqashoo ijoollee amata 10 ijoollee amata 9 ilmaan nama 14 kana hunda fixu jira kooveen Abiyyi Ahmad rasaasaan lafarraa ilmaan keenya obboleeyyan keenya dugugaa waan jiru jecha dhugaan isinema kooveen hamaan Abiyyi Ahmadi hin deeggarina warri isa deeggartan bakki dheeyxan hin jirtu warri isa deeggartan Oromoo keessaa baatanii bakki dheeyxan hin jirtu Oromoo tana inshallah irraa dhalattan wajji galtan wajji uumamtan bakki irraa dheeyxan waan hin jirre jecha Oromoo bira dhaabbadha kooveen Abiyyi Ahmad irraa fagaadhaan isininja ani Hindisaar Hassani haada Abdul Baari Maamman Nuuro onnee isaati kunu abbaan mana khiyyalle kan budaan Abiyyi keessaa bahe naaf dubbisaan isininja Oromootiin galatoomaa dhageetti Ofaatiina ayyee haasee kunu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh arrantana Abiyyi fi warra Abiyyi deeggarutti waa'ee muu fedha Abiyyi kuni maaliif Oromoo tuffata Aboma Oromoo tuffattaati Abiyyi yoo qajeelte dantaateeti yoo dabde ammoo waan takka godhi Oromoon na jibbitee jettee irraa cittee Amaara jala galtee Amaaraatu na baasaa Oromoo tana jettee irraan baqatin ammallee lammaffaa militari duuti gaarii miti warra nama jeesu kana waarningiitti kan nu qabda warra boolisa nama jeesu kana kan akkanatti ijoolleen alaa iyyitu kana wanni kun dhaabbachuu qaba duuti dhaabbachuu qabdi dhiini namaa gaarii miti mootummaa Abiyyiif illee gaarii miti nuti wanni jennu akka Oromootti wanni jennu Abiyyiin Oromoo tuffachuun qabu Oromootti deebi'ee Oromoodhaan marihachuu qaba Abiyyiin Oromoodhaan marihachuu qaba rakkoo jirtu hunda Oromoon marihatee mootummaan tuyyota Oromoo taate yoo ammoo akkuma Oromoon baantu mootummaan tun ta Amaaraa taate Amaaraa wajji marihattee biyya Amaaraa wajjin bulchuun san mirga keetiis hin dinnu ammoo Oromoon never ever give up atii sirraftu hanga Oromoodhaaf waan isin feetu harka dhibbarraa harka 50 guutuufitti waan Oromoon feetu harka dhibbarraa harka 50 yoo guuteef malee never rafuun teessu gurra si qalawsu hin janna akkana haati Maamman Nuur kabajamtuun tiyya ka gaaritti isin haasoyte yoo isin hamtuu jettellee dhiifamaa yoo namtuu jellee dhiifamaa isin hundinuu bakkuma jirtanitti ani hamtuu jenne maaliif jennaan isinitti haatoon isinin jaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh dhagay abbaa Nuur kiyya ani hamtuu jenne ilmoon akkuma haatitti ergattetti ergamti waraanni Abiyyi bobbaasu Abiyyi yoo fixaa ijoollee Oromoo ilmaan Oromoo xiqqaa fi guddaa isin fixaa jee ajaja kanne malee qawwee takka rasaasa takka waan abbaan waan haati jedhu mee dhaabbadha warri gartee Abiyyi deeggartan Abdul Baariif tilfoonan dhayina maaliif tana waan jiruun dubbadha akkana keessaa jirtu dawaa oltanuu isin jalaan fuudhu
تنافو أرمو ندقى سنيمي عبيتو ورانا نوتي إرجملة وراني إفين كأ إلمان أرمو هن أجيبي عبيتو إرجمو وان أبيجي وان موتين بياجت وراني هجت ورانا إساتو بوباس إلمان أرمو أبي أحمد سيتو بوباس أتم بوبا من نمسين جو وان خنا أرمو أم بودا أرمو أم بودا وان كان بكان جينيا نخافنا أبي أحمد إسد إيسي ورقرتي عامته كم تكاف سنوه نخافته تجري عامته دبّة مرتفعة أورمو على فرّاقة بمسي بيجتنا عامته كم تكاف بولش جته نخافته ورّا مقالة الدسابة ورقرتي مقالة الدسابة سمت فوقي تنجارت إلمان أورمو رادتشي فرطة ديجو إلمان أورمو دتشي ديجو إلمان أورمو دتشي جنيته منين أورمو جوجو أورمو قبضة خافته فوقي سمت دويته عمتو كم تكافي أورمو بلشنا جاء ورّي مرتزة لفاخة أورمون حركة متيرتي أمتما إني أرى تفته أقوما أورمون إلمان أورمو خرج جوران سن تفته سني أقوما سنين رساسة كمالة دا إلمان أورمو هاتي أورمو إلمان أورمو أبان أورمو جراهي أتني دورة أبتني في الرخاصن أبي يا حمد أتلي الراس بروس أتلي أكسم السخافنا يو ديمتي قرتي شعبية بيتجريت يو قلتي مبيخو أنا فيسبوك إنك يا أمو يو أورمو خيستي أورميا خيس جرات بيجي على جرد نص دورة جرا لقى سامي أبي يعمل بيجي على جرد بكفيت نفتوف نص دورة جرا يومو بيجي خيس جراتيس إلمان أورمو سيجرا بكسين تنجرو يو بكي تك بكي أتي أورمو دراباتي يو قراهاتي تتول تدبي مبيخو مالي بكي أتدايتو إبادن نمانجورتو أبليانكي إلمان أباخيتي إلمان أديرانكيتي إلمان أورمو سباسب لموت إثيوبيا فتة بكتك بكي أتدايتو نجورتو تنافو give up حركة خني سبا إلمان أورمو فتورا إفقوتبي إلمان أورمو فتورا هنجرجرين سوتا ديمسينجن أمو حاوان أورمو إلمان أورمو hanga mootummaan isin jaalatan isin jaalate isin illee jaalatani akka feetanitti mirga keessa sabaa sablamoota Itoophiyaa keessa jiraatu eegee hin bulchine kamuu taanu fadhu Oromoo irraa haa dhufu fadhu sabee irraa haa dhufu dura dhaabbadhaa falmadhaan isiniin jaa galatooma hidhaan qoraasuma dhiiraati hidhaan manni hidhaa qoraasuma dhiiraati doofaatu mana haadhaatti googara haadhaa jaladdu dhiirti dhiiraa gabbaatee dhiira akkasii qoraastee duuti yoo duute haati Oromoo dhibbaan dhali warri lama maleen dhalinaa warri namaan jiru finne dhumuu diddee lama yoo dhaltan amata kanaa meeqatti Oromoon gatti qaatini finna yaada joofi haati Oromoo ilmaan Oromoo dhalaan sininja dhala lakkuun dhala rabbiin jeeyina sin keessaa haa gaggaanu ilmi Oromoo qofatee irraa rabbi leenca jeeyina rabbi siyaaqan hori ilmaan Oromoo hori lafa guuti dhala akka gaaritti hedduminaaf irra aanne malee sila arra Tigreen nu fiddeeti Oromoo maqaa Oromootiin Amaaraa hojjetu nu fixee Haile Sillaasee nu fixee Minilik nu fixee hedduminaaf Oromoon irraa hafne horaan isiniin jaa fuudha ilma dhiiraa intala dhalaatiif yoo dhuftan bilaashi kannaaf bilaashitti isii jiraachifnaa wanni irraa barbaadan gabbaraaf watakka irraa barbaadina walii kanna haa walirraa hortu Oromoon lakkuun afurii shan fuudhaa horaa obboleessoo dhadhalaan isiniin jaa kiniina faranjiin ilmoo ofirraa xiqqeessaatee isin kennite wallahi nyaatina hora anuu kun intala amati diidam geessa irratti amma dhale haareetti tanaafu horaan isiniin jaa hanqa rabbiin gehejee isinirraa marrimaan keessanaa gehejee haawwan dhaluu dadhabdanitti ilmaan Oromoo lakkuun dhadhalaalaa lakkuun daa'imummaan heerumaa hora nagayaan naajiraadha assalamu alaikum jaarsa khiyya rabbi michi dawaa michiidhaan irraa naa haqame naa fayye budaan Amaaraa
بودان أبي أحمد شيطاني أبي أحمد فوتو وجي جارس خيالته تو بسم الله كيسانا أبي فيانا قبنا في نافي الحمد لله دعايتنا قدا ورك خيا ميتشين درادو يتجار سافي جارتي اللي درا ميتشين دويتي دعايتي قدا سبخي يا ربي سني فسافي يسنجا ناجرادا السلام عليكم تون انتصار حسني نجيتي لسنين جا شير قدا والقرسيسا أكا كرت دعاي نقوتن الحمد لله نجيت